gatii kee takka tilmaamtee gatii kee takka ofii kennitee beektaa gaafa tokko ilmi abbaa bira dhufee abbaan hayyuudha yaa abbaa kiyya jiruu duniyaa tana keessatti gatiin kiyya meeqaa jedheen abbaan dhakaa tokko lafaa ol fuudhee dhakaa bareedaa tokko gabaa dhakaa kana fuudhiitiin gabaa geessi hagana jetteen gurgurini gabuma keessa dhaabbadhu yoo namni dhufee dhagaan kun gatiin isaa meeqa jedhee si gaafate afaaniin hin dubbatini quba lamatti garsiisi jedheen mucaan dhakaa abbaan itti kenne fuudhee gabaa dhaqe isaa gabaa keessa dhaabbatu intalli tokko fiigaa dhuftee akkam bareeda dhagaan gatiin isaa meeqa jetteen mucaan afaaniin hin dubbanne harkuma ol fuudhee jedheen oo 200 jechuudha jetteen mucaan hin dubbanne dhagaa isaa fudhatee gara abbaa isaa qajeele akka tinaan jette goonaan 200 naa kenni jedheen ammas waan gootu jedheen dhaguma kana fuudhi iddoo hambaa seenaa walitti qabamu muuziyeemii dhaqii achi dhaabbadhuu jedheen yoo namni gatii dhagaa si gaafate homa tokko hin dubbatini qubuma lama san baasi jedheen haganuma mucaan dhagaa isaa fudhatee muuziyeemii bakka hambaa seenaa dhaqi iddoo silaa seenaa fi wantoonni biyya sana itti kuufamu jechuudha abbaan itti gaafatamaan hambaa seenaa sun gabbahee dhagaa akkam barbaannu kun dhagaa qaaliidha gatiin isaa hoo meeqaa jedheen jennaan mucaan qubuma lama itti baase homa tokko hin dubbanne 2,000 jechuudha jedheen fiigaa dhagaa isaa qabatee gara abbaa deebi'e mucaan akka ati naan jette goonaan sunillee 2,000 naa kenne jedheen ammas waan gootu bakka warqee itti gurguran warqee dhaqee dhaabbadhu gatii si kennan qubuma lamaan sanii mirkaneeffadhu jedheen dhagaa isaa fudhatee qajeelee bakka warqee itti gurguran dhagaa qabatee dhaqe namtichi warqee gurguru gabbahee obboleessa isaa baaftee dhagaa kana dhagaa addunyaa irratti barbaadamu keessaa irra qaalii dhagaa ta'e gatiin isaa meeqa meeqaan naa kennite jennaan mucaan quba lamatti baase miliyoona 2 jechuudha jedheen mucaan dhagaa fudhatee fiigichuma gattaa egar abbaa erga miliyoona 2 san argate taa'isi gorsa jedheen yaa ilma koo dhakaan ati qabatte tokko garuu bakka ati dhaabbattetu gatii dhakaa sanii kennee jedheen gaafa gabaa waca keessa dhaabbattu 200 sii kennan gaafa hambaa seenaa bira dhayxu 2,000 sii kennan garuu bakka warqii gaafa dhayxu miliyoona 2 sii kennan asirraa wanni sii galu gatii kee jechuun waan ati ofii kennite sun